Galatoomaa. Waan isaan irraa dubbata waan jiruuf isaan dubbatan akka wal jiruttidha. Sagantaan har'aa wal qabsee waan dubbachuu barbaada. Hundi keenya waan agarre waan ta'eef baay'ee kan nama gammachiisu kan namatti tolu hubattan baay'ee gammadeera baay'ee natti tole. Waan biraa fuulduratti waan jedhamuun ani waan muraasni jechuu barbaada. Amalaan amala baay'ee akka qabaatan hin barbaada. Itiksi waan jedhamte amala hojjettan baay'ee amala isin barbaachisa. Waliin illee itti fufuuf gaafa seentan amala gaarii walii yoo qabaattan walii yoo galtan walii fufuunsi wal isin dhugaa sittum ta'an amala gaarii hin jiru taanan namni sifaana sobee sifaana kolfu waan badaa tokko sobee sifaana kolfa garuu isin biratti hin deebi'u. Kanaaf of eeggachaa godhamu amala gaarii wayii safuu wayii waan qabu sirriitti waan safuu wayii qabu qoosaaf illee cabsina qoosaaf otoo cabsanii namni isin baqata. Seetti fakkaatu tokko lama isin baqachaa deeman ta'e amala gaarii qabaadhaa walii galaa kan jiru. Kama bare hojjettan baay'ee haasawutti hinamanidha wanti isin jechuudha. Asitti wal geessanii haasawutti hinamanidha. Dargaggoota miti otoo haasawuun wal lola malee haasaan baay'ee normaala. Waan isin hin jedhu karoorfadhaa hojjedha. Karoorfadhaa kaawwadhaa kana hojjenna torbee kana keessa kana hojjenna jee kana keessadha. Isuma hojjechuuf hundi namaa haadhamu. Tokko isa kana wal kakaasu baay'ee waliin barbaadina. Namni hundi itti gaafatamummaa fudhadha. Anas na laallata kan jedhu ofirraa qabaadha. Kana sinin jedha inni biraa nuti deemu imaanaa qabna. Sinitti dhimma imaanaa nuti qabnu imaanaa nuti walitti kennine miti. Imaanaa dhalootumarraa arganne jechuudha. Imaanaa wayii nurra jira. Wanti nurra jira hojjechuu qabnas. Dhaloota cal jedhee ani jaalladhu dhaloota jaarraa 16 faarsaa wayii goota nama faarsaa wayii jiraatu qofa otoo hin ta'in nullee hojjechuu dandeenyas. Wanti nu dorgomu karoorfannee hin hojjenna taanaan dhuguma ofitti amanna taanaan hojjechuu dandeenya. Iddoo barbaannetti haa ta'u isaas biyyuma kanaa dhalallee haa ta'u hojjechuu akka dandeenyu wayinatti dhaga'ama waliin taanee tokkummaadhaan addoo deemnee wal deemu dhugumatti waliin taanee ijoollee biraa jajjabeessinee kakaasnee akka hojjennu waadaa isinii gallaa kana malee waadaa isinii qofa hin deemne sammuu kanaaf illee waadaa kanumaaf illee kan jiru kanaaf baay'een isin jaalladhaa booda guyyaa baay'ee akkasin argu abdiin qaba yeroo biraas deddeebinee akkasin agarru abdii qabna sagantaa kanarratti akka abdii qabna baay'ee isin jaalladha.